Okay, hiriyoota tiyyaa walitti deebinee jirra jechuudha. Egaa haalumaan amma isin argisiise kanaan yoo faayidamtan jechuudha. Dhibbaan dhibbatti sirritti jechuudha. Balaa kanarraa of eeguu ni dandeessu jechuudha. Egaa balaa irraa kan nama eegu rabbi tokkicha jechuudha. Garuu rabbi gaditti jechuudha. Rabbi waliin sababii ta'uun gaariidha jechuudha. Rabbuma kan nama eegu garuu rabbumatu nama eega jedhanii namni akka fedhe ta'uun gaarii miti jechuudha. Hanga danda'amaa ta'e tokko wanta tokkorraa of qusachuun balaa tokkorraa of qusachuun gaariidha jechuudha. Wanta beektan tokkorraa jechuudha. Egaa hiriyootan tiyyaa haalumaan amma isin argisiise jechuudha. Mobaayilli keessan mana isin keessa jirtan san keessatti yoo kan iyyu taate yeroo appilikeeshiniin amma isin argisiisan irratti yeroo dhootanii yoo kan iyyu taate jechuudha. Dhibbaan dhibbatti kaameratu mana kan keessa jira jechuudha. Wantoota garagaraa kaasaatii sirritti mana san taftiisha godha jechuudha. Fattashaa ilaalaa jechuudha. Kanaaf haalaan amma isin argisiise yeroo argitan jechuudha. Akka isin waraabne jechuudha. Carqii irratti haa jechuudha. Kanaaf haala kanaan balaa amma kaameraa mana keessa jirurraa of eeguu ni dandeessu jechuudha. Egaa wanta hunda barachuun gaariidha jechuudha. Hiriyootan tiyyaa wanti baratan tokko nama hin miidhu jechuudha. Wallaalin nama miidhama. Wanta wallaaltan tokko yookiin wanta hin beekne tokkotu isin miidha jechuudha. Malee wanni beektan tokko isin hin miidhu jechuudha. Kanaaf waa hunda barachuu hin jibbina jechuudha. Waa hunda barachuudhaaf yaalii godhaa jechuudha. Sinigalee wanta tokko mishaa tahee badaa tahee laazim barachuun dirqama jechuudha. Waan fedheeyyuu haa ta'u barachuu yaalaa malee barachuu hin jibbina jechuudha. Sinigalee fakkeenyaaf wanta tokko mishaa yoo ta'e mishina isaa bartanii itti fayyadamta jechuudha. Akkasuma yookiin immoo wanta balaa namarraan qabu yookiin wanta badaa tokko wanta nama miidhu tokko yoo ta'e irraa of qusattan jechuudha. Akka wanti kun nama miidhu akka wanti kun balaa qabu ni bartan jechuudha. Sinigalee kanaaf waa hunda baruu hin jibbina jechuudha. Waa hunda baratuudhaaf yaalii godhaa jechuudha. Egaa viidiyoo kana warroota afaan Oromoo dubbatan hunda biraan akka sheerii nuuf gootanii biraan nuuf geessan kabajaan isin gaafanna. Barumsa dabalataa argachuudhaaf YouTube chaanaala barsiisaa Oromoo app subscribe godhuudhaan barumsa garagaraa jechuudha irraa argachuu dandeessu jechuudha. YouTube chaanaala keessan galuudhaan asirratti jechuudha bakka seerchii kanarratti jechuudha. Barsiisaa Oromoo app jettanii seerchi gootu achi booda irratti kilikni gootu jechuudha. Egaa haala kanaan piroofaayilii keessanii fida jechuudha. Irratti kilikni gootanii viidiyoo 79 irratti gallakkifame haga irratti maqaa kan jalatti jechuudha. Subscribe kan jettu ni jirti jechuudha. Irratti kilikni gootu jechuudha. Haala kanatti diimarraa bifa kanatti jijjiiramte jechuudha. Akkasuma fakkii alaarmii jechuudha. Irratti kilikni gootanii jechuudha. Achi booda yeroo viidiyoon asirratti gallakkifame notifikashiniin kallattimaan isin bira ga'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo babbareedatu nurra jira jechuudha. Barumsa gaggaariitu nurra jira. Dhuftanii YouTube chaanaala kanarraa akka barattan irratti isin affeerra jira jechuudha. Egaa hiriyootan tiyyaa yookiin hordoftoonni tiyyaa jechuudha. Barumsi kiyya kanarraa asirratti raawwataa barumsa biraatiin naga walitti deebinutti nagaan naaf jiraadhaa galatooma barumsa gaarii isiniif haa ta'u. Sheer godhuun daktina.